Kanaafiyyuu wanti nani keessa jiru kana fakkaataa isiniin jechuu barbaade tananii kabajamtoota hordoftoota koo egaa waan hunda keessattuu rabbii waan godheef isatu beeka waan uufis isatu beeka ani waanuma tokko wanti nani godhus tokko hin jiru wanti nani balleessus tokko hin jiru guyyaa aga kanaa ji'a aga kanaa ga'eetiin hin jira amma gaasirratti mul'achuutitti deematee jira jechuudha akkuma argitanii. So kanaafiyyuu wantoonni inni jechaati ture ammas egaa namoota amansiifatee waanuma qabu yookiin immoo waanuma qabu narraa hirachuudha kan inni barbaadaa jiru yeroo kanatti immoo anaan waanan qabu namaaf hiree kennuu mitiiti anayyuu irratti dabalata na barbaachisa maaliifin yeroo kanatti wanti nama barbaachisu baay'eetu jira jechuudha wanti nama yeroo kana keessatti gara fuulduraatti waan barbaachisutu jira ammatti waan barbaachisutu jira. Mana yaalattu jira waa meeqatu jira jechuudha kana keessatti waan xiqqaa miti rabbi keessa namaaf haa dhufu malee waan hedduutu jira namoonni dhala godhatan hin beektu waan ta'eef so waan baay'eedha jechuudha kan nama barbaachisaa jiru yeroo kanatti immoo ani sammuu kan koo waan kanaan of hatee raawwadhee akka sammuun koo jeeqamullee akka yaada guddaa keessa galee raawwadhee wanti hin taane narra ga'ullee hin barbaadu. Sababa kana ta'eef gaafa inni dawwalallee ani silkii irraa kaasaan jiru waan jedhamullee namoonni illee dhufee waan tokko naan jedhe irraa fudhataa hin jiruun ture haa ta'u malee amma immoo gara jara kanaatiin natti dhufnaan tole jedhee raawwadhee gaa akkuma jalqaba irratti isiniif haasa'eetii ture gaa mana isaaniitti dhaqnee waliin hin haasofne jarri kunis immooyyuu akka aadaa kamiitiiyyuu akka duudhaa seerattis akka seeraaf heeratitti taa'anii nulachiif iyyuu dubbataniiti jiru. Jarri kun maal jedhanii erga ati rakkina biraa keessa hin jiraanne alaayis omaa hin qabaanne ilmoos hin qabaanne jireenya biraa keessas galtee hin jiraanne maafi wannummaa numti jireenya kana yookiin immoo waan uumamne kana si jibbisiiseef maaliif wanti kun akka uumamne barbaadde sababa maal ta'eef jedhanii nin shakkaayyuu jedhe ammas jechuudha nin shakkaayyuun kun maali yoo isinitti fakkaate waan baay'ee takka nama ajaa'ibu jechuudha erga dhufteeyyuu atuu reeffi ji'a muraasa geessa akkamitti wanni kun uumamuu danda'a yaa jamaa kuni uumama rabbiiti namni wanti godhu tokko illee hin jiru jechuudha uumama rabbii keessa namni kamiyyuu uumama rabbii keessa galuu hin danda'u. Namni kamiyyuu maaliif akkanatti uume ana miti an uume waan kana ana miti waan kana kan godhate rabbidha kan uume rabbiin immoo yaa rabbi ati maaliif akkanatti uumte maaliif akkana goote maa guyyaa kanan godhini maa guyyaa sanan godhin jedhee raawwadhe rabbiin gaafii gaafachuu hin danda'u jechuudha rabbiin maaliif guyyaa kana ati akkana goote jedhee raawwadhe rabbiin haasa'uu hin danda'u hojii rabbii keessa namni kamiyyuu hojii rabbii keessa galuu hin danda'u jechuudha so erga rabbiin immoo waan kana uume erga rabbiin immoo akkas waan kana taasise ani wanti nani godhu tokko illee hin jiru jechuudha so kanaafiyyuu amma maalidha kan inni jechaati jiru nin shakkaayyuu cirraash ani waggaa meeqan ture biyya sana keessa waggaa 4 fixee tanan jechuudha mana tokko keessatti rabbiin tokkichi kan na arguudha akkasuma immoo hiriyoonni koo baay'eetu jira warri na beekanii mana sana keessatti rakkataatini jechuudha kana nanni ture nyaata dhabaa nyaata ofii kooti alarraa bitataa dhugaa waaqa ofii kooti alarraa bitataa wanti barbaachisu wanti hundinuu jechuudha mana keessatti ofii isaaniitii yoo nyaata qopheeffatan jarri kuni anatu qopheessa garuu waan barbaadan jechuudha waan silaa isaan nyaachuu barbaadan sana lakkoofsani jechuudha jara ijoollee dubara lama qabanii irsaafniitidha isaanii waan lakkoofsan tokko yoo barbaadan firee 4 hojjedhuudhanii natti kennu afran isaanii sana hojjedheefin ofii kootii maradhee ta'a jechuudha yoon ofii kootii nyaata qabaadhee ofii kootii kanan bitadhee qabu sanan hojjetadheetiin nyaadha hin qabu yoon ta'e immoo maradheetiin ta'a jechuudha so ani naman achitti reekshinii yookiin immoo nama walitti dhufeenya qabaadhee wanti kun achitti uumadheetiin fide kana nan jedhu tokko illee hin jiru namni nan achitti dhiyaadhu hin jiru mana keessas namni hin jiru ana tokkicha malee ana takkittiidha jechuudha mana sana keessa kan jiru malee mana keessa namni biraa hin jiru jechuudha sarratanyaan biraa kan dhiiras kan dubartaas hin jirtu sarratanyaan achi keessa amma maal jedheeti kan inni dubbataatee jiru nan shakka wanti inni shakku maalidha kuniyyuu asitti miti kan uumame jechaatidha kan inni jiru haa ta'u malee immoo wanni kun guyyaan inni dhufe sanarraa qabee raawwadhee lakkaawwatuu danda'a jechuudha yoomitti akka ganaa kana dura ganaadha mitiire sila guyyaan isaa ganaadha guyyaan hanga amma guddatuu danda'a
garaan guddachuu danda'a waan biraatiin ta'uu danda'a guddina qaama kiyyaatiin murteeffamuu hin danda'u jechuudha wanti kun kan murteeffamuu danda'u ji'oota lakkaa'amaa deemudha. So garuu kan inni jechaati jiru ammayyuu kunoo agana yeetiin hin jira. So tokkoo fi lama immoo tokko miti. Tokkoo fi lama tokko miti jechuudha. Asuma waan fedheyyuu ta'ee hanga tokko guddatu sana inni lamaayyuu guddatu hin caala jechuudha. Hanguma ji'oonni isaa dabalaaleemu lama waan ta'eef guddataatii deema jechuudha wanti hundinuuyyuu. So kanaafiyyuu kun ammayyuu dhalatuu ga'eetiin hin jira gaafa ilaalamu. Kanaafiyyuu akkamittiin ji'a erga dhuftee yoo ji'a aga kanaatii akkamitti kan kooti jechuu danda'a. Kanaaf amanuu hin dandeenye. Ergammoo dhugaadhumaan ta'e yeroo sanatti osoo ji'a takkaa fi wayii keessatti guyyaan koo narra darbee naan jetteetii natti himtee gaafuma sana deemii ilaalamee qoricha fudhadhu jedheenii jennaaniin na diddee. Sababni ishiin na diddeefuu maaliifi waan wanti kun tureefi waan wanni kun kan duraanii ta'eefi akka hin baane waan beektuufi akka wanni kun hin baane waan beektuufi na diddee waan ta'eef kuni amma soo ta'e ani dhugumaan dhugaatti murteesseen dubbadha waan asiitii miti waan achi dhufedha naan jechaatii jira jechuudha. So kanaafiyyuu waan baay'ee tokko ulfaatudha waan baay'ee haamilee namaa cabsudha. Ani immoo ammas jechuudha inni kana naan jedheedha haamileen koo nan cabu inni kana naan jedheef wanti nani gaddu tokkollee hin jiru jechuudha. Ammallee ani rabbumaan abdadhee rabbumaan qabadhee rabbi waan na godhu hundumaa rabbiin eeggadhee jechuudha. Fuula rabbii kooritti dhiyaadhee rabbii kan kun kadhadhee gara fuulduraatti deemuu malee ammas wanti duubatti na deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Har'as ta'u borus ta'u wanti duubatti na deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Ammallee rabbuma koo abdadheen gara fuulduraatti deema. Ammas yoo ta'e immoo ani jechoota isaa kanaa jedhee haamileen koollee nan cabne jechoota isaa kanaaf jedhee immoo inni akkana naan jedhee waan ta'eef jedhee raawwadhee omaa wanti nani harka kennadhe tokkollee hin jiru jechuudha. Ammas wanti inni deemuu fi kanaafi ani jedhe ammas yoo ta'e jedhe isa gana akka sagalee isaa dhaggeeffattanii jirtu ara darbe sagalee isa kana boodatiif hin ilaallaa naan jedhe isa duraatii isa kana boodatiif hin ilaalla isaan kana dura jiranii ijoollee isaan kana dura jiran yoo ta'e wanti na rakkisu tokkollee hin jiru. Duraanis guddisaatuman ture eddatti dhufte ji'a sadii moo maalidha mitii naan jedhe raawwatee natti dubbataatii ture. So haa ta'u malee jechuudha ammas inni isa amma garaa keessa jiran kana wanti inni amane tokko hin jiru asii miti achi fiddee dhufteedha kan inni naan jechaatii jiru. Waggaa 4 biyya sana keessa taa'ee innuman gara biyya kanaatti galuudha jedhu kana wanti kun garaatti na uumame ta'ee maranii garaa keessa of kaa'u ta'ee waan kana naaf hin galle jechuudha. Isa dhugaa dubbachuu fi namni kuni yaadni isaa akkam akka ta'e akkamitti akka yaadu bakka akkam astaasabiin namaa maal akka ta'e akkanumatti bakka gaafa itti yaadanii jedhan baay'uma tokko nama dhiba isa dhugaa dubbachuu fi soo kanaafiyyuu baay'ee ulfaataadha haalichi nani keessa jiru ammatti ofii kooti anichi haalli nani ofii keessa jirus baay'ee ulfaataadha. Haalichi immooyyuu egaa dubbatamaa jirus baay'ee kan keessa namaa jeequdha kan baay'ee namatti ulfaatudha. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo dubbachuudhaaf illee baay'ee tokko natti ulfaateef hin jira. Haa ta'u malee iyyuu ani immooyyuu waanan of beekuufu waanan of amanuufu jecha kanaaf bakka hin kennine jechuudha. Osuma waan fedheellee ta'ee jecha kanaaf bakka hin kennine rabbiin jira waan ta'eef rabbii kan koo qabadhee garuma fuulduraatti deematiin hin jira. Rabbii waan godhu isatu beeka isuma nabdadheetii jira isuma harkaan jira. Isin immoo bakka jirtanitti rabbiin naaf garadha hundi keessanuu jechuudha. Rabbii nagaadhumaan waan kana gah biyya ormaatii hoggaa hanga kanaa taa'ee biyya sanaa gara biyya kanaatti dhufee akkuman immoo gara biyya abbaa kootti galee nan boqadhaa biyya ormaatti ikkatti dadhabee agabuu koos ta'ee nyaadhees ta'ee dhugees ta'ee dhabees ta'ee hoggaa hanga kanaa ture akkamitti akkam ture anatu beeka kana hunduraa immoo keessa dabarsee dhufee biyya abbaa kootti immoo uffeen jedha nan boqadha jedheetiin dhufee gaafa eddan dhufee booddee immooyyuu egaa wantoota na qunname kana hundumaa rabbiin arga waan ta'eef waan godheef isatu beeka kan uumes isa waan ta'eef isa harka jira wanti hundinuu ani rabbiin morma hin deemu jechuudha. Har'a soo ta'ee yaa rabbi maaliif akkana goote jedhee raawwadhee rabbiin mormuu hin deemu rabbi waan godheef isa beeka waan godhe hundumaa amiin jedhee fudhadhee raawwadhee itti gammaduun qaba malee itti gadduus hin qabu aga ammas omaa waan hin gadde tokko hin qabu isa kan boodatiifis omaa waan hin gaddu hin qabu isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Kanan isiniin jedha dhugaa baay'ee dadhabeetiin jira karaarraa dhufee akkuma dhufee nan iddoo kana taa'ee haasaa jalqabee kanaaf achi taa'ee waan dubbachuun natti hin mijatiniif gara manaatti galee manatti isinii odeessaa jira jechuudha. Egaa
namoonni hundi keessanuu